kanaan gartu gurraacha mee ishiin har'aatti mana kana dhufuu haa baattu walirra takka lammaffaa ustaaza qoy nam fitadha sii kanna jarraa ay lammaffaa eessa jira ustaazni jennaan Itoophiyaa jira jira amma naa dawwaleet mobaayila lama qabat waa hedduun adda baafataa jiran kaleessa immoo naajjeesuu deemaa jettee naajjeesuudhaaf akkana jettee himatte. As ibsa nagalchi manguddummaa lafa jidduu haasoo turree jee eegaa. Akkas jettee himatte istaazetti Jaabir onaatiin manguddummaa lafa jidduu haasoo hin eegi. naannoo asiriitti ibsa dhaga'uu jirta. Hamzaa Sheekh Jaabir naa dawwalee Hamzaa sin barbaadaanaan jennaan maal nagaa mitiin jeen jennaan sa'a tokko barsiifan dawwalaanaan jedhe arrifadhee maal kaasuu didee sa'a tokko booda eegee kaasu silkiis kaasuu didee sii galee dubbiin Hamzaan Sheekh Jaabir qabe waa wanni hin jiru. Anamma karaa gabaabaatti ilaal tokkoffaani asirratti illee haasa'uu sin barbaadu karaa gabaabaa isin waan kanaa keessa seentanii dilii ofitti hin fudhinaati walii galee miti. Karaa gabaabaan dhuftee sii galee waan biraatii miti. Hamzaa guyyaa tokko qaamaan argeen jira jettu. Qarshii takkanarraa fudhatee bishaan dhugee jira jettu. Wallahi akka rabbiin kufriidhaan addunyaa kanarraa sa'a ammaa kana kaasuutti hin kakadhaaf. Dubbiin kana waliin jiru beekaa. Ayyeesh ustaaza kiyya bifa moojjinas biratti footoo ishiin asirra baastee maxxansite sun eessaa fuute ustaaza kiyya isin obboleessa kayyallee akka abbaatti isin laallallee bifa moojjina deebite. Ilaal obboleetti kiyya kasuuraa dhiis kalli walli kasuuraa dhiis. Suuraan kun har'aa miti har'a amata sadi bira kutee jira. Suuraa kana immoo deemtee koomentii kiyya feesbuukaa jala sin yeroo waan tokko poosti godhe beekte namni poostiin kiyya isaaf hin taane suuraa kana jala kana kanattuu miti kan dubartii gosa dheertu. Waan amata sadi duraati. Sigalee waan amata sadi isiyyuu miti kun haadha manaa kiyya kabajamtuudha waliin jirra isamma Bahrain jirtisiin waan kana jala galaasin ummanni ibiddatti chamuudhaaf deema inni galee warri rabbiin sodaan isin qabatee gama ibiddaas isin haruuf deema yoo sun adda baafatee jiran deemina. Agootini. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Beta tiko follow ba yati mala namna mangalchu jalqaba gize yati mana ise kasirtu akkan galu gaafadhen ture. Ayye ndagama ya waan komantina obboleessi kiyya Hamzaani Beeruuditti moo maaleessa biyya Bahariinitti wal fuudhanii turan jarri qollabaani. Mucayyoon warra daddarii minaamini miti dhageeffadha. Mucayyoon kana aarsitee deeme boodarra yeroo daddarii siin jettuun aarii deeme. Daddar keessa galti warra daddarii hojii galti haasawaa mucayyoota naannoo qotii siin haasawaa turee dhageessa. Jarri wal beekan. Mucayyoon ijoollee aarsiiti dhageeffadha jarri wal beekan. Biyya sanitti inni maneedhaa ture maallaqa wal nyaachisaa turanii dhageeffadha Hamzaan jaartii qaba. Koi. Koi reati Hamza koi. Koi ustaz koi. Khabaka ya akhi malta abu ante laga rajira video bane se agar sudan dani wani shawati dabe da bachu jira makina biye di buda dabe da bachu jira dabat Hamza afita akabita ibsa si koi 1 minute ani daqiqa takka diga gefade di babaka dalagar adda kulfi dabe saatin dalaga saati daqiqa shan chala uda abade malakni saati takka na yala fa dagefad wait baka simale dubatun dando brasara ibsa biya abo abba mana biya bana san biya woni sanitti wal fuudhani inni mana hidhaa seene achirraa isaan biyyatti ya isaanii safuqa muyti rakas rabbu sura dubule sadi sura du tiyan dirre qiyama jira te dunya bajira agle kafadu namni bira agle kafadu agle mutra kafadu agle wallahi arrawana ajaiba fitte gale baka wuji jira ayye khafadde ayye khafadde okay assalamu alaikum ayye wa alaikum salam naga bole sudi ninda ga ya dafi dubbat taraga tasgabba itu naga wal video si banu ayye naga bani videos buji kiya sa agarsi de male fula kiya miti ana agleda ayye la fula ker kun gaba ya akhi ayye takadage fada jiran takadage fada ibsa nani ani woni na
dhaggeeffadhu waa'ee fuulaa miti dhaggeeffadhu ibsaa dhaggeeffadhu abbaa manaatiin ibsaa maayikii qabi aanaddi waan inni jechuu deemu naatu ibsaa ati dhaggeeffadhu sheekha ustaaza dhaggeeffadhu eenyugaa sii kan wal yaachisaa ibsaa diraamaa dubbii kun wal qoy gaafii na gaafadhu diraamaa miti gaafii na gaafadhu haa deebisuu dadhabu waan beeku irratti qoy mee aklee mucura qaatu ibsaa mujii kun aklee mucura qaatu walla geeffataa isaa haa ofle yaa walla geeffataa waan inni gaafatu deebisii okay ibsaa ayyee gaafii na gaafadhu siifin deebisaa gaafii na gaafadhu aklee hey mujii koy mucura qaatu mucura qaatu bakka maal sirraata qabaachuun yoo sirraatan qaban sirraata Hamza habibi ilaahi dirqama irratti rabbi haa sodaannuti haqa baasuuf deemtanii miti obboleessi kiyya kun yoo dhugaan hattuu ta'uu baate yoo dhugaan obboleettii isaatiif ka dubbatu taate fuulaan achi as bahee sigalee yookaan qaamaan bakka tokkotti wal agarree wajjin haa dubbannu diraamaa dhibbatti wanni inni haasu kun feekiidha tokkoffaa mucaa tana waan biraatii miti mee rabbiin kufriidhaan saa ammaa tana duniyaarraan haa kaasuuti isa fuchuudis isa baharni hojjetuudis mee sa'uma tokko daqiiqaa takka ijaa wal arganiiru jedhee rabbi kufriin ammana haa kaasu jedhee akka kakatuute kanuma qofa naa gaafadhu meeti rabbi kufriin ammana haa kaasu jedhee akka kakatu kana qofa naa gaafadhu. Sole ayyaa dhaabbadooti. Okay. Gaafii deebisaa fi dhaggeeffadhu. Habiyya baareen hangoone garuu isaanii wajjin bilbilaan haasa'u yaaboo si deebisee dalagaa yoo fadhaan isaanii wajjin bilbilaan haasa'uu fi inni bilbilaan itti haasa'uu isiin jaarsa kiyyeettee natti himuu fi waa hunda irraa quba qabaa wallaahi billaa inni isii wajjin haasa'u waliin beenu jee hakatu malee ani haka godhe ana ati kakadhu ati manguddummaa jidduu Akilee dhaggeeffadhu mee gaafata Akilee manguddummaa jidduu ta'e kutaa kana dhaggeeffadhu Akilee wayyee mucaan kanuma Hamza dhaggeeffadhu fagoon barbaadin mucaadhaan barbaadda kana haa dubbatu inni isaa kun isa kun mee nama dhukatee deemuu miti si galee laamati habibi ibsaa wanni kun laal dhagayi wanni kun diraamaadha diraamaa deemuu jira dhaggeeffadhu habibi kiyye dhagoo jirta yaa dhagaa tokkoffaa asumaa oye habibi tokkoffaa asin achi as bahee wanni kun waan qoosaa miti nuti daa'imaa miti beeyta sadarkaa tokkoffaa irratti wanni barbaannu intalaa miti ka barbaannu intalli amman dhufa dalagaan deema jette yeroon ol seenu dubbatu jirti miti intala qofa fidime waan biraa dhiiseeti inni yookaan jecha anamma jedhen kakachuu qofa rabbi amma tana kufriidhaan addunyaaraan haa kaasu wanin amma jedhe kun dhugaadha haa jedhu yookaan immoo guyyaa tokkoof wal argan jedhe haa kakatu kana qofan sirraa barbaada yoo inni kakachuu dide intala qofa fida warabbil kaabaa uqsimu billaahi al'aziim nama kuma tokkoof dhibba lama jira yoo an intala tana riyaala tokko dumbulloo sii fuudhee yookaan guyyaa tokko ijaa kaasii arga jiraadhe rabbi isaa ammaa kana kufriin na haa kaasu isliminnaa malee addunyaarraa na haa galchu yoo immoo gartee isin silaa kijiba narra kaa'uu jiraatti hirriba narra kaa'uu jirtiiti waan amma haasoftu kanaan nama kuma tokkoof dhibba lama jira rabbi fuulduratti akka rabbiin kullaa isii dhaabee haqa kiyyarraa naa kafaluun ragaan kiyya rabbi lammaffaa irratti nama kuma tokkoof dhibba lama isintu ragaadha rabbi isaa ammaa kana kufriidhaan addunyaarraan haa kaasu mucaa kana riyaala tokko irraa fuudhee jiraadhe rabbi kufriidhaan saa ammaa tana addunyaarra rabbiin haa kaasu yoonan sakandii tokkoof intala tana argee jiraadhe karaa gabaabaa kanaa asirra maala yaani deemuu jira ijaala durrijees rabbiif guyyaa karaan beeyneetu natti taphatuu jirti